Awak faham? Nama tu boleh naramure. Dia faham kita nak ada. Dia faham kita. Nama tu dunia tu boleh naramure. Durant interneti sirkiti fayda uture guni harus pati guni nama tu boleh nama dah kita. Amma garuu intarneetii jijjiireen jira. Haasawa kiyya xiqqoo bakkumaan silaa eegaluu qabuun eegala. Dhiyeenya kana waan gariin maxxansa Facebook irratti koomentii hedduu deemaa namoota piraayiveetiidhaan yaadana barreessu jira. Namoota bilbilaan na bilbilee gaafii na gaafatu jira. Kana keessa waan takkoon hin barreessi dhiyeenya kana. Adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti hayyudurummaan akkamitti kennamti? Ulaagaan hayyuduree ta'uudhaa gandummaadhaan immoo dandeettiidhaan immoo gootummaadhaan waan dubarreesseeti namoonni hedduun warra gandummaadha jee jira warra dandeettiidha jee jira garuu hangaafisa waan hin gaafadheef hin qaba waan hin jeef hin qaba. Adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti adda bilisummaa Oromoo jette that includes every Oromo. Oromoo tana hunda walitti qaba. Naannoo hundaa'u Oromoo amantii adda addaa qabdu hundaa'u walitti qabeeti adda bilisummaa Oromoodhaa jedhama. Adda bilisummaa Oromoodhaa uummata kana hunda fakkaachuu qabdi. Qabsoon bilisummaa Oromoodhaatis uummata kana hunda fakkaachuu qabdi. Garuu eegaan dhaldhee beekurraa eegalee seenaan dhageerraayis waan duraa adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti dhaalmayni aangoo hayyudurummaadhaa an aangoo abbaa Sayiliidhaa abbaa Cibirraadhaa abbaa Buttaadhaan baanu hayyuduree taatee dirqama guutuu fudhattee qabsoo Oromoodhaa hoogganuudhaaf akkaataan itti deemtu yooni maaliif Oromoon naannoo kanaa ta'uu dhabdee gootummaadhaan qabne moo dandeettiin qabne moo barnoota qabne moo gu'etteen lakki waan akkanaa kaasuun kee gandummaadhaa ati gandummaadhaan deemtaa dhaabbadhu jamta. Jechi gandummaa jiruun akka hookkoodhaa yookaan akka waan ijoolleedhaan so'acheetti itti fayyadaman dhaabata bilisummaa Oromoodhaa keessatti. Hagaaran beeku for the last 40 years. Akka waan kookkoodhaa sodaachisaa jecha gandummaa jiru kana yoo namni mirga fi gaafate yoo namni dhugaa dubbatu as bahee ati gandummaadhaan deemtaa kun gandummaadhaa. Anyways, let me go back to my point. Adda bilisummaa Oromoo keessatti dhaalmayni aangoo hayyudurummaadhaa gandummaadhaan gaggeeffamaadhaa ture. Since OLF divided into two, since the real original OLF hijacked eega adda bilisummaa Oromoodhaa originaalli 1969 fi 9tti dhaabbatte hijack taateen booda
adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti gandummaan gad dhaabbatte. Waan kana qabadha. Maybe you might not agree. Dhugaan jirtu garuu eega adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti addaan fottoqinsi yeroo duraatiif ta'e booda gandummaan aangoo gandummaadhaan walii raabsuun gandummaadhaan hayyudurummaa wal dhaalchisuun gad dhaabbatte. Achirraa eegalee reefu kun kaasu seera jaarmiyaa kan ifaatii fi kan dhoksaadhaa jira. Seerri jaarmee tokko haatu adda bilisummaa Oromoodhaa seera keessaa kan namoonnummaan keessaa hangi tokko beekanii fi seera baasanii ummataaf himan qaban. Seera keessaa seera dhoksaa keessatti aangoon hayyudurummaadhaa dabartee Oromoota hunda gahuu hin dandeessu. Akka sirna nugusummaadhaati. Nigisa nagast. Akkasitti aangoo ilma adeeraa yookaan ilma eessumaati dabarsuudha hayyudurummaan. Amma gaa jaarmeenni ummata guddaa kana bilisoomsuudhaaf deemu. Jaarmeenni bilisummaa ummata bal'aa kanaaf dalagu silaa. Jaarmeenni tokko daawwitii hegeree bulchiinsa biyya saniiti. Daawwitii silaa Oromiyaa hegeree keessatti garuu adda bilisummaa Oromoodhaati. Namni adda bilisummaa Oromoo arge hegeree Oromiyaadhaa maal fakkaatti jaarmeenni kun Oromiyaa akkam jaaruudhaaf ta'a silaa achi keessatti arguudha dandeessa. Garuu arraan tana Oromiyaan nuti ABO keessatti arkaadhaa jirru Oromiyaa aangoo akka nugusummatti wal dhaalchisan aangoo akka wal beekanii wal shuumanii walii kennan aangoo takkanaati. Alaa kulli wanni dhan barreesse Facebook irratti namni yooni baha Oromeetti dhalatte adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti hayyuduree ta'uun seeraan dhorkaadha wanni hin jeef waan kana fakkii gahaan isinii kenna. Maybe bultuu biyyoodhaa yoo jiraate dhageeffasaa jiraate. Bultuu biyyoodhaa itti aanaa galaasaa dilboodhaa ture. Nama hayyudurummaadhaaf kwaalifaayi ta'u keessaa warra yeroo san jiru keessaa ol aantummaadhaan namni dura kwaalifaayi ta'u silaa bultuun biyyoodhaati. Bultuun biyyoo kora Somaaliyaa keessatti 1998 deeme irratti hayyudurummaa hanqateeti ammaas itti aanaa Daawud Ibsaa ta'ee amata 17 itti aanummaadhaan jiraatee gadaan dhume keessa seenee gadaan hin dhumu silaa akka seera adda bilisummaa Oromootti hayyudureen tokko amata 4 amata 8 maximum jijjiiramuudha qaba. Garuu gadaan isaanii hin dhumu gala eenyu bultuun biyyoodhaa itti aanaa galaasaa tureeti itti aanaa Daawud turee itti aanumma irraa ammaasii karaa ritaayirmentii deeme jechuudha. He got retired from itti aanaa hayyudurummaadhaaf hin ta'u. Waan kana gaafii 98 haatee ture gaafii jabduu gartee 98 maaliif hin taane wanni jiru waa hedduudha akka ture. Anyways wanni amma tuquu barbaade adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti dhaalmayni aangoodhaa akkamitti deemaadha. ABO keessatti dhaalmayni aangoo hayyudurummaadhaa irreedduu namoonni gaafii kana gaafatte bar aangoo ta'e duudha qabnaa hunoo shanee gumiidhaa abalufaa jiraa gumii sabaa abalufaa jiraa jedhee siif lakkaa'an. Lakkii gumii sabaatiif shanee gumiitii miti. Abbaa buttaadhaatii fi abbaa cibirraa abbaa sadiidhaatii miti. Hai. Yooni aangoon jaarmee tokkoon deemuudhaa kan rarraatu gootummaadhaa fi dandeettiidha fi murannaa qabaachuudha. Namni murannaa qabu yeroo hundaa'u for the last fakkii fudhanne for the last 17 years joolluma horoo guduruu qofaatu dandeettii waa hogganuudhaatii fi murannaadhaa fi jeenummaadhaan namni kwaalifaayi ta'u joolluma horoo guduruu qofa because kana waan hin juuf jira. Wanni ijoollee horoo guduruu juuf yoo macaasaa jaarmee adda bilisummaa Oromoodhaa qaama shaneedhaa laalte
هيدرين اتقانان اتقاوتمان دميلا اتقاوتمان جارميا اتقاوتمان واهندا قولا كويته ولا قامت جولي ولا قاتيمت جولي هورو قدرو قف جولي هورو قدرو قف ولا قامت عارف داود نما أمنوا نما أكان أمنوا قفا نما أكان أمنوا نما دبرسي أنغو ساقرتين سات اللي قفا جولي غندا نما بيخو نما فراق قفا قرتين فجلت شومات آدين لا تيو جارميني خون أوروميا بلسومسي أوروميا ولينجارو دافتين أوروميا أكمته دافتين سيرخين أرسي خيسا غوتا جراتي هاي درم ما داف دنديتي غادا كبا we have to let it go هررجي خيسا غوتا ميك أجر خدنديتي ميك أنتم كبا we have to طولما خيسيرا جيم خيسيرا ولو خيسيرا شرا أرجع فكرتي دركما فرشورتي هو شرا وليلانه بروجا فكرتي أنغو من دان نمابا وتم قاتل كتن أفته أكملت ولي فلات شو لافتين أكملت يرو يا جندوم ماري نمان أمان يا دخنا أنا أسوا وارين دبر يرون داوان كل ما سودات كمله وان سموت يادو لفخاي دبر نمون غير أمان مخنان شفير عم بس جندوم مارو وفا جولما تجمع جولين هرر جيدا تا يعني كون قاري دامتي هذا خنور رادابي جندوم مارو فكاتا وريوجر ورد بين غلينيف أوروميا برو أرجع we are building tomorrow's Oromia Oromia برو أرانتنا جارجر يو أرانتنا وان جلت والكتة فنّي الرتي هجة شوبانّي أوروميا بروتيس خجبتات يو أورومو ولدرت هشيت لقا ولتم تدر كما والكتة فلنّي وليندي فرقا وليندي مو دندو بانّي أوروميا برجنوس صب يو لقا ولدبن يو أكمّا جارميني أدل سمّا أورومو رادي مهنة تشاسو خنان اتففني خان ديمتاتي يو أورومو تخاني بشاران كنين يو أولانتما نانو برات تشالكف يوني أورومون والتفتشون قبسو خيسي جراتي هجري أوروميان جارمو تيس أوروميان أكار كود أنغوتمت أوروميا أوروموتا والأفهان ديبس ورافتيس برا كنا تربان سجلتمي في تكدرا قبسون بالسماء أورومودا حركة إبرة حركة سجلتمي في سد بكتي ديما ترتي هررجع خيس قبيلتي نموني وريجا الآن خفلاتورن نموتنا نوخنات قبصوت كخيستي أكما وريجا خفلتوني دركماس قودتشو قبض سلا هيدرين قبصون بالسماء أورومودا يرو سنتي نما هررجع أتوتورة توري يورغاد بنجا كلير يرو أمتا قبصوتنا بتلتة إفكيسة لكمسة قتيبلو أنسا دوبرتين سا دائم نسا قبصو بري قبصوتنا افتخته برسن سلانا مني هيدرم ما دان قبصوتنا هوغنو داف حقا قبو لغاداس قبو أما سأو قبوف نما هرر جيد أتر مالف أمتا خنان عملو البيخ آدا أمتا خنان بيخ تيسو مدفتنا بيخ إساتو سلا هوغنو دامالي لغان سنة يغمان تره غرو أمالي فنانون كنو غري دامت أرسين نوغنتي ولا غنوغني جيما تولما نوغني أنا أفرقو دامت غرو نمنو مان قبصو تنا إفدرت أوفو دندو أنا أفقم مجور لغان يسيم قبصو داس غغيسون دندين قبصو داس دومسن قبصو داس غبار فادا أنغو داس جالتشون ولين هندمت ركني قدان أدبل سما أورومو دا خيسي جرو قدان كان جالل أنغو داتي في دنديتي داتو والقيمو ددب داود بسادا جالل أنغو دا قب دنديتي واغيسو دا دنديتي واجارو دا دنديتي قب خلي أدبل سما أورومو دا وري أدبل سما أورومو دا قد متى القبي دين بارساتوري وركنا دي جمدات ورك بروسو برودات ورك ورين كناتو
adda bilisummaa Oromoodha akka huguu wayyaaneen dhageessee baareeddu warri taasise warra kanaa kana arra gootan sun hin jiran lubbuudhaan dabran Mul'is Gadaafaan arra warri walitti hafe Daawud Ibsaafaan Daawud Ibsaadhaa qabsootana irratti hafeeti if duraas oofuu hin dandeenye guddisuu hin dandeenye hin ajjeefne amata 17 gubbaa rafaadhaa jira yeroo haala kana garru namni qabsootana kadee beeku namni gootan kadee maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa ol qabee samii kadee beeku gaafii kana kaasuun gandummaan jamtu kadee adda bilisummaa Oromoodhaa jaarmee sodaatamaadha jaarmee kabajamaa jaarmee ummanni jaalatu ummanni isaa ummanni Oromoodhaa jaalatu jaarmee alagaan sodaattee fira fincaantu ture la edaanuu warri jaarmee kana hangasta kamataa ol qabe warra lubbuun dabarsan warra kana dhiidhaa warra akka burussoo buruudhaa qindeessaadhaa warra akka guutamaa hawaasa warra akka nagaasaa kumsaadhaa warreen kanaatu jaarmee kana mataa ol qabee hangas takka arra eega qabsoon tun akka gara dhabdee gaddeebite booda waan gandummaa jan kana gandummaa kana akka gaachanaa fi kana kaaftee aboo hoogganuu hin dandeenye Daawud Ibsaadhaa amata 17 rafaadhaa jirta qabsootan gartee gaafa isin hooggana qabdu beeyna gaafa hooggana cimaa qabdu beekaa turre arra gubbara fujirtaati gubbaadhaa kee gu'etteen gandummaadhaan deemtaa sirriidhaa miti ati hira raafamta miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa hedduun 2008 dura rarraafamee dhuman hedduun anarraa eegade namni gaafii kanaa kaasu ni rarraafama miseensummarraa ni ari'ama maaliif gaafii dhugaa gaafate gaafii kana kaasuun so ulaagaan adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti hayyuu durummaa harkachuudhaa gandummaadhaan ta'uun qabdu sirna qabsoo hidhannoodhaa keessattuu qabsoo dirqamni dandeettiidhaa fi gootummaadhaan deema dandeettiidhaa Daawud Ibsaadhaa gootummaan qaba Daawud nama Oromoodhaati nama jabaadhaa garuu dandeettii qabsoo geggeessuudhaan qabu gootummaa akkasiin qabu gootummaa akkasii warri qabu warra Oromiyaa keessatti cilaawee dabrisan warra Oromiyaa keessatti dihee ta'eef warra sodaateen baqatin warra wayyaaneen dheessin warra bombii fidhoosee achi gubatee santu gootummaa qaba Daawud Ibsaa gootummaan qabu dandeettii waa geggeessuudhaan qabu kanaaf irraa dubbanna malee Daawud personaalii jibbinee yookaan wal dhabbii qabaanneetii miti adda bilisummaa Oromoodhaa qabate laamsheessaadhaa dhufa jaarmee kana bakka meeqatti daanfacaasee adda bilisummaa Oromoo tokkootu Eertiraa dhaqa bakka lamatti daanfattu bakka 3 4 arra adda bilisummaa Oromoodhaa gadaa Daawud qofa jalatti bakka 9tti daanbaata kana qabadhaa gadaa Daawud Ibsaa jalatti addi bilisummaa Oromoodhaa bakka 9tti daanbaata bakka 9 jirti arra Oromoon jaarmee 9 gargaarti arra ilmaan Oromoodhaa jaarmee 9 miseensa because of Daawud Ibsaa ummanni Oromoodhaa hanga ooltee fi bultee nagaa fayyaa walii dhabutti arra duulli gandummaadhaa kan maantana abalu gandaan deema kamaal gandaan deema maareen andur gaafa guutamaa hawaasfaan harargeedhaan hoogganaa ture an takkaa aarsummaa ta'uu isaan beekne takkaa gammadaan arsii ta'uu takkaa beekee hin beeku eegaan biyya alaa been dhage nadhii gammadaadhaa awwallagga ta'uusaa
gaafnin dhage eegaan biyya laabe dur qabsoo keessatti gandummaa tan dhageenye hin beeknu abalu eessaa dhufee hoogganaa beekaan turre waan kana hunda namni gadiin dhufee nu barsiise Daawud Ibsaadhaati. Amantiin addahir ka qabsaa'ota Oromoodhaa in the history of Oromo struggle Daawud Ibsaadhaati. Kanaafi dandeettiin qabdu Jaal Daawud dhugaadha aangoo dandeettiin qabdu jira warra kanaaf gadhiisiiti nuuf kana malee Daawudiif jibbaa qabaannee yookaan wal dhabbii personal qabaanneetii miti. Yooni qabsoon teenya haalamma ama sadii afur tuufte boodarra wanni kun jaarmummaa dagaraa tanii hafuudhaaf deeman. Wanni Daawud Ibsaa dalagaa jiru guddoon takkatan Oromoo gandaa walit dulchisu. Ilmaan Oromoodhaa keessattuu ummata naannoo lamaa gandummaadhaan jaarii wanni kun ajandaa Daawud Ibsaadhaati. Aanguma isaa xiqqoo asmaraan taa'u tana eeggachuudha jecha Oromoo gandaan adda qoodee ganda lama waliin dhoo barbaada. Aangoo xiqqoo tana eeggachuudhaaf Oromoo gandaan adda qoodee osoo hegeree uummata kanaa iyyaan uummata gabrummaan addaan facaaftee addaan diidee wareeyni dhiinina meeqaa walitti deebisa kana Daawud Ibsaadhaa aangoo xiqqoo tana gandaa walitti buusu ndagamu ndagesine hirkita I don't know how to fix it. Ndagamu I think I have to stop. Gaafa biraan deebi'etti hufaa yoon dhagamne wanni dubbadhu hin jirtu deebi'eetiin fixaa hayyaa ta'uu gaati yeroo gaarii qabaadhaa yoon dhagamaa jiraate yaada kana waliif sheer godhaadhaa walii dabarsaa les haasawa irraan tanaa paart 1 haa goonu interneetii tolcheetiin qajeelchee dubbiin dubbii fardiidha dubbii hedduu ilmaan Oromoodhaa irra wal dhabaa jiranii waan kana keessa gabbuunee addaan dhoofnee yoo dubbanneen ala ilmaan Oromoodhaatu walitti bu'uudhaaf ta'a. Dubbii tana keessa gabbuunee bakka hundaarraa dubbannu malee fuuldura Oromoodhaa walitti bu'uudhaa ta'a. Akka Oromoo walitti hin buune lafeen Oromoodhaaf cabte dhiigni Oromummaadhaaf gannaqame akka jigeen hafne bilaashitti nuti warri dubbuun hafe dhaloonni maanta nama kana irratti dalaynee Oromoo walitti bu'uun qabdu dhugaa tana walitti himnee qabsoo teenya tana eeggachuudha qabnaa. Haasawa irraa kana paart 1 naa godhaadhaa paart 2 yeroon haalli naamijjaaye hanga danda'ame waan kana walii jibbaan qabnu wal dhabbii takka illee hin qabnu tokkummaa arra qabnu kana tokkummaa arra kaanee wajjin dhaabbannu kana kennaadhaa miti dhiigaaf fidi wareegaaf fidi lafee cabe namoota qaqqaalii lubbuu qaqqaaliidhaatu itti dabre waan kana osoo teenyee ilaallu Daawud Ibsaadhaa akka fedhetti ta'achuu tasuma hin ayyamnu waan kana hanga dandametti dura dhaabbannee tokkummaa keenya tokkummaa ilmaan Oromoodhaa eeggachuudha qabna. Seenaa kalee dogoggorree jallisne ammaas deebinee
ميستيك خلين دلينو دوغورا خلين رابرني أرى أوبندي رادوبني تبورو كأجيل فتشو رقم قبصون قبصو قمتانات قبصو نفراتي متي قبصون بلسما أورمو دا قبصو سرنا نقسم دا في الدي أورمو قبا خيسوسون تين سرنا نقسم دا أورمو راخافته أورمون والقطم مادان بلسما دان حفورة والقطم ماداتين أصوتو كتوكو قدنتان أصوتو كتوكو تنفن والقطم مادان جرات شورات مدي توكو قبروم شورامت توكو البي خون كان تفت شوراتي بت خنافوي وان كان الراسو قمنا أنسكتا واي داود جوناسو نموني دون واي داود كوفا دبتشا أولتا تو واي دينا لا توري ونانجوجر ديني بدان دين خيسات ديني بدان دين مكاخي دوتي دينا سيدوتو دين خيت ويانين دين خين جولين تقراي او بيديو ودغرتي سالي هو كودا دين خين سم بكمال garuu diinni keessaa nu miidhaadhaa jiru ka oromoodhaan facaasu ka jaarmee oromoodhaan diigu ka qabsaa'ota oromoodhaa hamidee cabsee akka kennitan godhaadhaa jiru diin garree diina si fakkaatee sirra dalagaadhaa jiru kanaafiin yeroo hunda daawudraa dubbadha akkasii fayyaadaadhaa arramaakiin kiyya akumaa fi akhi لايبين بريادي مانجر I'm not feeling comfortable قوني مايكي ندق مجوجان هاسوني تكون مرة ببدادي ما التين دي بيا فيادا والفادا قرو I promise part 2 هاسو خنا التين فوفو رافتا يرو غاري كباداتي انغسو خنا شير غدادا يو ليغلتن شير غدا يو خان تديسادا التين دي بيا part 2 فيادا قرسوما